Mogareen Huutii Yaman illee battala inni filatamu dhagahanitti gammachuu qaban ibsatanii sirnaan isa simatanii jiru jedhame. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan illeen Mojtabaa Khamenei hoogganaa olaanaa haarawaa Iraan ta'uudhaan filatamu isaaniitiin baga gammaddan jechuun muudamni kun jalqaba bara haarawaa ciminaaf ulfina biyyattiitiif kan ta'u akka ta'e ibsan. Ajjeefamuu abbaa isaa booda bakka abbaa isaa buufamu isaa irratti pirezidaanti Pezeshkiyan murteen kun filannoo ogummaaf murtee isaa jechuun ibsan. Pezeshkiyan filannoon kun tokkummaa biyyaalee isaa kan cimsu yoo ta'u, Iraan hoggansa haarawaa kanaan walabummaa waaraa, guddina saayinsiitii fi teeknooloojii akkasumas ammoo guddina biyyattii fiduu akka dandeessu dubbatan. Anis akka hoggansa keessan jala jiruutti yookaan nama isin jala jiruutti isin waliin hojii bal'aa ni hojjanna jedheen abdadha jedha Pezeshkiyan ergaa dabarsen. Hoogganaa olaanaan Iraan amma aangoo qabatan Mojtabaa Khamenei eenyu kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Mojtabaan fulbana 8/1969 kaaba baha magaalaa Mashaad keessatti kan dhalate yoo ta'u, ijoollee ja'an Ali Khamenei keessaayis isa lammaffaadha. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa kan barumsa amantaa Alaavii jedhamu magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessatti argamutti barate. Mojtabaan yeroo umriin isaa waggaa 17 turetti waraana Iraan Iraaq keessatti yeroo gabaabaadhaaf si'a baay'ee waraana biyya isaa keessatti tajaajileera jechuun sabaa himaaleen Iraan gabaasaa turan. Waraanni biyyoota lamaan jidduutti dhiiga hedduu dhangalaasee fi waggoota 8 ture bulchiinsi Iraan Iraaqiin deeggaraa kan turan Ameerikaa fi biyyoota lixaa irratti shakkii qabu caalaa akka cimsu taasiseera. Bara 1999 Mojtabaan barnoota amantaa Shi'aa itti fufuudhaaf jecha gara magaalaa qulqulluu warra Shi'aa tan taate Qom jedhamtuutti deemee ture. Achirraa deebi'uudhaan haga ammaatti uffata abbootii amantaa isaa kan uffate yoo ta'u, barnoota amantaa yeroo umriin isaa ijoollee hordofuun isarra ture. Maaliif erga umriin isaa waggaa 30 ta'ee barachuudhaaf murteesse kan jedhu duraanuu shakkii guddaa ture. Kanaafis namoonni hedduun wanti barnootatti umrii 30 booda deebi'eef aangoo bakka abbaa isaa dhaaluufi jechaa turan. Erga dhiyootii as dhaabbileen sabaa himaaleetii fi aangawoonni bulchiinsa Iraanitti dhiyeenya qaban Mojtabaa Khamenei Ayatollaa jechuun maqaa kabajaa olaanaa amantaatiin isa waamuu jalqabaniis turan. Taajjabdoonni tokko tokko dhimmichi sadarkaa amantaa isaa ol akka ka'u gochuuf akkasumas ammoo hooggansaaf qaadhimamaa godhanii dhiyeessuudhaaf tooftaa yaadame akka ta'etti ilaalaa turan. Maqaa kabajaa Ayatollaa jedhu qabaachuun sadarkaa barumsaatii fi beekumsa nama tokko akka agarsiisuutti fudhatama. Gaggeessaa itti aanu filachuudhaaf ulaagaalee barbaachisan keessaa tokkoo fi haldureewwan jiran keessaayis Ayatollaan isa jalqabaatii jedhama. Iraan keessatti amma kan boqote Ayatollaa Ali Khamenei bara 1989 gaggeessaa waliigalaa lammaffaa erga ta'ee booda maqaan Ayatollaa jedhu kan kennameef. Kanaaf ammarraa jalqabee Mojtabaa Khameneitiinis Ayatollaa Mojtabaa Khamenei jechuun waamuu qabna.